jaalachuuf yaalii godha haga danda'urraa sigaltii kanaa fi jalqaba nama filattan san laalladhaadhaa wanni jennu. Amma naman taane bikka barca wal bartee dhuftee achitti wal barteeni eega hojii galte dhiirtii Oromoo haqa kayyanaanii maalin jettu ni taati kun anamma kan isirraan fudhadhu. لا Sigaltee نبي محمد صلى الله عليه وسلم كجي هوغا إسنت دفه نمني دين ساتي في أخلاق إسا جالتن فزوجوا رمسي ساكنة نمني تو كيو دين كبات يو سنجال إن اللي ربي يتش سنزلم سيغري صح يو سنجال إن اللي ربي يتش سنزلم ظلمين أكدو كنغويا بروتاتي بيخ تناف بريتين تينيا emotion حماسة قدودان سنتي ميما بكتنا رتي مال جتا سمية lamada yaada lamadaa tokkoon deebisuuf بارك gabaabsee الله فيكم شكرا يا أستاذ كينيا أسرات فؤادينس نمورما سينس نمورما مرقا كودا وانت تفجسو لما مرقا تعني قبضة أبان مرقا يا قبضة إيرا suura suusu waqtii akka silaa yaada lamadaa osoo يا ittiin أبا dheeressin إيرا بوليتي يا إيرا هيا yaada نعم osoon yaada yaadaa tireem tana dubbatti gabaabumatti lamadaa tokko silaasiitu keeddas ni jaa osoo mormii san أوكي hundalleessi أوكي أوكي دي مية توك لا معلش inni هذا lammataa فرصة san maali حقي هذا فرصة أرجي خلينا نتكلم اسمعينا حبيبي ويت ماشي هادر ألو ماشي ماشي آسف هادر ألو إيه آسف أيه أني وانتن جتو بربادو بني آدمي في رسولك إن يكمبيرين قولي صلى الله عليه وسلم الدون جدرتي يعني صبري أنا واهندان المدرسة الأولى تاني رسولك إن يكراس أني هردفون سنة أشرتي سيمورمو لا في ثاني في كان كينيا والبرتين ديمسي ينجدي for example طيب إسن إيري رزقي دلقدني في دورة بركة كيسان كاي haragaru anni kana ma baadhe otoo shabaabni meeqana kajeelu deemii dalagi irsi jedhe jechuudha deemee yeroon dalagee jedhu zunuuba erga gaafa ni kana irra hidhateeti haadha manummaan kan koo haqqiin koo achirraa qabee irratti lakkaawama saashee kamza akkasii miti. deebisaan qabaaf garuu Eeshi tanallee erga akkas ta'e deebisaan qabaaf na'am tanallee deebisaan qabaaf afixadhuutii garuu tanallee qaba deebisaan hin qaba afixadhu garuu. أوكي Hayyee for example rizqii fiduu rabbiin dhiiradha sa nuni ilmiidhaan isin caalu dhallee isinirraa guddisuu akkasii miti yoo karaa diinii walitti dhufnes jechuudha akkasii miti nuni ilmaan keessan isin hanqabaa qabu isin yeroo dalagaatiin dadhabdanii for example hayaata sumayyoota yoo dubbanne jechuudha Aishaa Khadija Zainab hundi akkaataa itti abbaa manaa isaanii kabajanii jaallatan jechuudha haqqii abbaarrallee waan hundallee caalsisanii kana keessan gallu akka bani aadamitti dubbachaa jira ani fakkeenyaatiif jechuudha yoon heerumeen jedhe haqqiin abbaa manamummaa gaafanii kana hidhatirraa qabeenatti irraa eegaleen irratti katabama akkasii miti. Eeshi erga akkas ta'eeti jechuudha namni tokko siin sarrafa jedhee na jaallatii na fuudha. Har'a garuu laayifii itti fakkaatee kaleessa jireenya bultii itti fakkaatee na fuudhe. Har'a garuu mana arabaa ergachuudha niitii isaa jechuudha. Achitti abbaan barbaadeen xabbaa isaanii abbaan barbaadeen foggoranii qaama ishee yookaan fakkeenyaatiif jechuudha riskii barbaachaaf jecha erga abbaan manaa kiyya deeme hojjedhuudhe arabni tokko shoortiin na ajajuu danda'a surreetiin na ajajuu danda'a yookaan immoo yuunifoormiitiin na ajajuu danda'a wayyoo uffata huccuu qaama kiyya baasaniin na ajajuu danda'a. Ani dalagee achirratti jechuudha riskii fiduudha akkasii miti. Xayyib erganan sarrafneeti achirratti wanta anamma yeroo Oromoo akka biyya Arabaatti jaalalan beekuun jedhe. Fakkeenya iddoon shimgalinnaa taa'illee isinitti hime. Dhibba keessaa dhibba immoo jechuu miti. Oromoon dachii addunyaa kanarra Ameerikaa jirti, Awurooppaa jirti, Dubaay jirti, eessa jirti, Qaxaar, Doohaa, min jirti. Kanarratti hintinaachuu hin dandeenye. Waan ija kootiin arge. Rabbumatu waan ija keessaniin argitan daliila godhadhaati haasawaa jedhe jechuudha. Isinirratti dheeressuuf osoo hin taane. Kanaatiif jechuudha dubartiin akka biyya Arabaatti dhibbatti heerumte jedhanii garli fireendii booy fireendii dhoo ta'e malee abbaa manummaadha jedhuu hin danda'amu akka kootti. Walaakin warroota dubartii isaanii. Kanummaan heerumtee hubantaa fakkeenyaaf
obboleettii teenyadha. Si afaan kanumaan bu'ee heerumteen baanaa jira. Kanumaan warri heerume kun heerumteeyyuu amma garri jaarsaa fi jaartii jechuu hin dandeenyu jechaa jirta. Girl friend fi boy friend dha jennuuni. akkas yoo jenne maqaan kan jiraaf malee dhiira biraa faana qaamni ishee takaffalamaa jira. Hojjechaa anamma fakkeenyaatiif jechuudha. Mana nama tokko hojjetadhee argachuuf jechuudha. Dalagii fi ergabbaa manaa kiyya naan jedheeti yoo irrillee qabee zinaan irratti dalagi. Waa hunda isaa jechuun waan baay'eetu jira dubartiin wareegama. Yaani waan adda addaa kaffaltee birrii fiddi. Ani ofii koo waan keessa jiru dhiyootiin yaaha. Yani warri daarii keessa jiran ergammoo rabbiin sarrafa dubartiin haadha ilmaaniiti madarasa tal'uula. Anamma dubartiin jechuudha obbaan manaa kun sarrafee jedhee ilmaan koo hayaata koo abbaa manaa koo yeroo dalagaa inni dhufu jaalala kenneefi fiqirii kenneefi firii isa gochuu ilmaan isaa qur'aan irratti diin irratti barnoota irratti waan adda addaa irratti waan akkasaa irratti المدرسة الأولى الأم رسول كان صلى الله عليه وسلم تأورتي أنا متعلمة نفسي صح يو كديني تدي من الجتول إرجع شيريز كري تيمو جتولا أترتي أمانة بوليسا كوكا مانا باكو ناو جتولا كان جرتوني تينكو إنو يامي فريدو بنيتي ساشيرا لتقوتشو يعني كان في جالة لكنو هندان داني علي هبني بالحلال أكبران أنباس أوكي فؤاد أسي dhugaa titi hedduu waan bareedaa kaaste wallahi jazakallahu khairani dhugaa ni beekna anis biyya arabaatiin jira waan laayifii biyya arabaatiin hundinuu ni beekna waan isin obboleeyyan dhalaa keessaafuu biyya arabaa kana dalagaan dhiiraa hedduu jajjabdu waan taateef waan hedduu godhu jirtanii kana osoo hin galateeffatin bira dabruun fadhu anis akka nama dhiiraa tokkotti hedduu wallahi waan gaarii irraahi garuu immoo fakkeenyaaf jalqaba mata duree nuti irraa kaanitu jira mata duree nuti irraa kaani fakkeenyaaf wanni atis itti seente dhiirtii Oromoo jaalalan beektu irratti akkasiin sheekha yoo hin dogongorin akkas jettee isheen dhufteetuma guututti matarraa nu gaccabsite maal jette dhiirtii Oromoo jaalalan beektu ammallee wanni ni Sumayyaa irraa qabadhu takka tana ajaa'ibsiifte. warri Saudi Arabiyaatti wal fuudhe. Jaarsa girlfriendii fi boyfriendii dha jaamamma. jechuun yaada kiyyaan ibsadhaa fi wallahi na dhagi Sumayyaa wanni akkatti si dubbachiisa laal wanni ati amma akkatti si dubbachiisaa dhugaa waan gartee haala keessa jirturraa yookaan waan garteerraa ta'uu mala dhugaadhaan ni hubadha garuu immoo mata dureen keenya dhiirtii Oromoo jaalalan beektu ati jennaani san dura nuti wanni haasoo turre waan rakkoon jiru takka lama haasoo turre. Wait akka ishee kamsaan nagalchan jedhee malee wallahi kanatti amanee miti. Nin beekan illee ijoolleen keenya jechuun dubbii ammaati jette kanarratti dubbii ati amma jette kanarratti mi akka shari'atti dhugaa dhalaan takka mana keessatti maaliif ilmi namaa tokko hojii uumamaan nu kennamee jira dhalaan amma dhalaan waan rabbiin uumamaan isii kennee jira dhiiraafis waan kophan nu kennee jira hagasuma hojiitti illee sila akka shari'atti waan nu kennamee jira namuu garagaratti akkasii mire garuu neefu isin irra utaaltee san dhugaa cabsine isin isa dheeyte immoo bikka hojii dhalaan san karaa mana hojii deemuu sanidha achirraa nu eegaltee xixiqqoo bikka dogongora sanis seente isin akka itti dogongorte utaaltee shari'aa cabsuu keenya isarraa eegalte isin jaarsi dhalaa mana madaamii erguu sanirraa nu eegalte nu xiqqoo fi beek akka isin mijaamatti nu xiqqoo fi beek gisee namni si xiqqoo barbaade. For example, ani abbaa qaba. Borillee dhiiratti heerumu.